Mee namni akka jaarsa koo fi akka kootti yeroo hundumaa waanuma dhadhaa qabu ciree ganamaa nyaachuu jaalattan jirtuu laata? Jaarsa fi jaartii laga tokko waraabaa kan jedhanii yeroo tokko tokko dhugaadha. Maaliif inni isiniin jedhaa? Amalli keenyaa wantoota nyaata irratti tokko innis jaarsi koos anis qursii ganamaa baqa walumaa galatti hin jibbinu dhadhaa yeroo hundumaa osoo nyaanne haa ta'u malee irra jireessaa qursii ganamaa irratti osoo wannuma dhadhaa qabu wanna akka sukkuumii wanna akka unkuroo wanna akka caccabsaa kana nyaanne baay'uma tokko nutti tola. Yoo yaashamaa harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa irraa waan addaatiin dhufeen jira. Jaarsi koo ganamaanii mee ciree sukkuumii nu hojjedhu jedhee na ajajee jira. Anis egaa ajaja isaa fudhadhee akkuma argaa jirtanii sukkuumii hojjechuudhaaf jalqabeen jira. Egaa viidiyoon akka isinitti hin dheeranneef viidiyoo ariifachiise. Jalqabaa sukkuumii kana hojjechuuf wanti nu barbaachisu waan salphaadha. Sukkuumii hojjechuudhaaf waan nu barbaachisu xaafii diimarraa daakuu xaafii diimatti kan nama barbaachisu daakuu sanatti soogidda xiqqoo ishee naqxanii soogidda yookiin ashaboo naqxanii sana booda waliin sukkuumtanii ammumaa haala kana fakkaatuun baala irratti baala warqee irratti diddiriirsitanii eelee elektiriikis yoo ta'e eelee sibiilaallee kasala irratti hojjechuun hin danda'ama. Waanuma manaa qabdan irratti hojjechuun hin danda'ama isiniin jedha. Egaa akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanii tolchee xumuree amma kukkutaatan jira jechuudha. Akkanatti iddan cicciree booda kidaanii qopheeffadhee kidaanii sanatti isan cicciree naqadha. Egaa mee viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha hordoftoota keenya. Dhuguman isiniin jedha akkuman jalqaba dubbadhee jaarsaaf jaartii laguma tokko waraabaa kan jedhanii laguma tokko nu waraabee anaaf bilisummaa dhugaa dubbachuudhaaf anis amala koo keessaa yeroo hundumaa wanna xiqqoo wanna nyaadhu keessatti osoo dhadhaa dhabuu baadhee natti tola. Innis immoo dhugaan isiniin jedha wannuma akkanaa jaalata jechuudha. Walumatti nu fidee isiniin jechuu barbaadeetanii. Egaa akkuma argaa jirtanii dhadhaa baafachaa jira jechuudha. Dhadhaa haala kanaan baafadhee xiqqoo ishii istoof irratti labgodhee fidee kunoo edda dhadhicha akkanatti baqee fidee irra naannessa jechuudha. Asitti immoo soogidduun bichaa fayyadamte jechuun keessan hin oolu. Arusee yookiin daabbusee xiqqoo ishii fayyadamuu hin dandeessu. Soogidda bichaa dhadhaa bichaadhaanis hin dandeessu. Egaa kana sana godhaa isiniin jechuu osoo hin taane akka mana keessanii fi akka eeyuu keessanitti hojjechuu hin dandeessu. Akkuma argitan egaa ciree ganamaa haala kanaan sukkuumii qopheessee sukkuumii biratti immoo shaayii danfifannee jirra. Nu egaa nama sadii akka taane hin beektu. Anaa biqiltuudha bilisummaa jaarsa kooti. Egaa dhugaan isiniin jedha kunoo amma nyaata eegaluudhaaf kadhachaa jirra. Mee viidiyoo kana keessatti namoonni akka anaaf bilisummaa amala tokko nyaata irratti qabdanis koomentii barbaannaa koomentii irratti nu barreessaan isiniin jedha. Dhuguman isiniin jedha ciree ganamaa baay'ee nyaachuu hin barbaadu bilisummaanii garuu yeroo nyaatutti otoo akka saatiiti jechuudha. Osoo akka saatiiti wanna biraa osoo hin taane kan akka unkuroo kana unkuroo baay'ee jaalata jechuudha bilisummaan unkuroo baay'ee jaalata. Sukkuumii kanallee baay'ee jaalata. Anis egaa bilisummaan immoo maal jedhe isinitti fakkaata? Intala akka hoon guddistee fuudhuu kootti gammachuu guddaan natti dhaga'amaa jedhe. Kana jechuun immoo warri akkoo jalatti guddattan hin beektu akkoo marqaa namaa marqitii unkuroo namaa unkurtii sukkuumii namaa sukkuumtii warri kaanii warri akkoo jalatti hin guddanne kana hin beekan jechuu koo miti. Dubbii immoo akkasitti hin naannessina hin beektu jechuudha. Akkooni kana kanneen amma dubbadhe kana akka yeroo hundumaa namaaf godhanii akkasiif hin jedhe malee isa warri kaan immoo warri haadha keessan biratti guddattanii hin beektanii jechuu koo miti. Akkasitti illee dubbiin fudhatinaan isiniin jedha. Hundaafuu gaa ijoollota keenya baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajnaa obboloota keenya biyya keessaaf biyya alaa jirtanii viidiyoon keenya gidduu kana baay'ee nu jalaa gadi kufee jira. Haa ta'u malee isin malee homaa hin qabnu waan ta'eef nu jajjabeessaa laayikii nu godhaa sheerii nu godhaa.